Nama takka jakkeetiin hin argine fuudhuuf deemta. Takka argeen beeku. Isaan garuu na amansiisanii ijoollee lama qofa qabdii abbaa manaa tadhii warraa du'ee asis fayyadama taataa kaayyoon kee barattee digirii galma fudhachuu dhamtii bakka guddaa ga'uu dhamtii maatiin kee rakkataadha hundaa nan beeka qoratan isaan. Kanaaf jaalalli ishee waan itti nan galchin hin qabu siin jechuu barbaade. Booddee mana isaanii dhaqnee xumurree gaafa kamisaa akka Jimma baanu walii gallee isaan ijoollee lama qofa qabdii barumsa isiitu si barsiisaa wanta tokko waan sirra haajumtu hin qabdu jedhaniiru. Booddee ishii jennee walii qacarree galee uffata koomii jedhee ani gaa fuudhan deemaa jira. Bultitti seenaa deemte. Bultitti deemuuf achiin uffata koo qaqqajeelfadhee aga tokko shaanxaa keessa kaawwadhee fudhadhee gaafa kamisaa isaan deemanii achitti Jimmatti dursanii na eeganii. Ani amma kanaan egaa nuyi kana walii galee taa'uu gaafa kamisaa deemuudha walii galee teenyuu Jimmaa Yuunivarsiitiin kan naayitii baasee asumaan. Naayitii nama fiildi manaajimentii akkaawuntingiidhaan baratu jedhee kaffaltii xiqqoodhaan nama naayitii baratu jedhee beeksisa baase. Saabiroon koo kun naa dawwalee akkas Jimmaa Yuunivarsiitii beeksisa baaseera nama halkan baratu bakka walirra naa bu'eera. Asilaayyuu duraayyuu achi deemaa. Achi deemu qophiin qaba daandii borii barachuuf egaa amma naayitii Jimmaan hin baasne waan ta'eef nama na gargaaru argadheemi achi dhaqee barachuudha. Booda Saabiroon naa dawwalee walirra bu'ee guyyaa hojii tokko yoon hojjedhe isheenis na gargaarti waan ta'eef haati mana ta'uu deemtu kuni. Irra akkadhu bakka adii onnee guutuudhaan ijoollee lama kaafadheetiin Jimma deemee jara silaa galmaa'u deemu. Jimma dhaqnee galmoofnee maal jennee isaan naannoo Masjiida Fatii tokkotti achitti asrii salaatanii guyyaan sun Shawwaalii guyyaa ja'affaa Soomni Ramadaanaa ba'ee jechuudha. Gaafa sana Shawwaaliin soomaarraa boromtunaasaa namni gaa ayyaana iidii dheetuma iideeffata malee ayyee Shawwaalii iidiin qabu akka keenyatti. Sanatu qophiirra jiramaa na fuudhanii deeman isaan. Galmee koo xumuree Jimmaa Yuunivarsiitiidha waan hunda xumuree achi dookumentii koo fudheen takka Jimma dhaqeen beeku guyyaa lama qofa nama faana dhaqe. Jimma dhaqeen beeku taaksiidhaan naannoo Masjiida Fatii sana markaatuu deemnee mana qaallittii sana fuudhanii deeman gaa. Isaan achiis dubbatanii nama nikaa hidhu waan akkasii hunda qopheessanii na eegaa jiru. Naannoo mana jarri sun jiraatanii deemnee gaafa jennu. Nama takka jakkeetiin hin argine fuudhuuf deemta. Takka argeen beeku. Isaan garuu na amansiisanii ijoollee lama qofa qabdii abbaa manaa tadhii warraa du'ee asis fayyadama taataa kaayyoon kee barattee digirii galma fudhachuu dhamtii bakka guddaa ga'uu dhamtii maatiin kee rakkataadha hundaa nan beeka qoratan isaan. Kanaaf ishii jennee deemnee gaafan akkana barreesseen qosqosnee galluudhaa jennu barreessuma kana seenii nan dhufaa jedhan isaan. Maal eessa dhaqxu amma nan beeknetti akkamiin ol seenaan jedheen. Seenii nama wayinnaa bilbilaa jedhanii bilbila qabataa mana kanumaa ol seenitti meera rakkoon qabu jedhanii deebi'an. Silkii qabataa deemanii. Gaafan seenuu ijoolleen lamman tokko dhaabatteeti bishaan boombaa waraabdi.